alhamdulillah rabbil alamin waan gammachuu inshallah bismillah waan gammachuu isin qabnee dhufuu jirra amammoo inshallah yaada bareedaa nu dhufe akkasitti jaratti bakka jirtullee mul'attee jirti inshallah garuu gammachuudhaan ni deebiin jetin abdii qaba ijoolleen hundi bahar qofaa miti hatta Kadirii Mahammadii ijoollee hedduu jira namu gamanaaf faffaca'aniti kottee isaanii eegu jiranii inshallah gammachuudhaan ni deebi'anii usnee jirra guyyaan ga usnee kana barbaaduma jiranii namu taa'utti jiru garuu maal jennee asbaanee isiniif himna ganamu barbaadni bakka tanan jiranii bakka sandaayini bakka tanan jiranii ammas icciitti teenya baasnu maaliif akkuma isin jettanitti usneetuma yeruma waan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam niki qabdan jirtani baga jiraattan nutis jirra alhamdulillah kun as geenye bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyyaatu onni irraa madditee bakkuma jirtanitti sinaa geessu jecha arraan tana fatee maal qabattee dhufte jechuun keessan noolamu isinirraa bannee jirra badeetiin jira hundi keenyaa isinirraa bannee jirra asumaanu dhiifama nu godha waan banneef waan biraatti illee tuntan akkuma isin nun jettanitti icciteessan qabadhaa viidiyoo waraabaan olinaa akkasii isinirratti baranii maal jettanii gorsa bareedaan nu gorsitanii turtanii nutis sanuma fayyadamnee alhamdulillah rabbil alamin yaadni keessanis bareedaa akkasitti waan gammachuu inshallah bismillah waan gammachuu isin qabnee dhufuu jirra maal yoo jettan jarattiin bakkee jirtullee bakkee tana ja'anii har'a bakkee san yeroo dhaqan bakkee san hin jiran jijjiratanii ammas bakkuma tana jiran nun ja'anii yeroo dhaqanii ijoolleen laaltu jijjiratanii qaata amammoo inshallah yaada bareedaa nu dhufe akkasitti jarattiin bakkee jirtullee mul'attee jirti garuu gana hin qabamne inshallah bismillah du'aa godhaa rabbiin walaafaan isin haa fiduu jaa ijoolleen eega ala baate ijoollee qofaa miti baharis eega manatti hin deebi'an gaballoo manatti deebisuu isaan harka baasu jee manatti hin deebi'u jee akkuma jeetti alatti hafee jira inshallah garuu gammachuudhaan ni deebiin jetin abdii qaba ijoolleen hundi bahar qofaa miti hatta Kadirii Mahammadii ijoollee hedduu jira namu gamanaaf faffaca'aniti kottee isaanii eegu jiranii inshallah gammachuudhaan ni deebi'anii usnee jirra guyyaan ga usnee kana barbaaduma jiranii namu taa'utti jiru garuu maal jennee asbaanee isiniif himna ganamu barbaadni bakka tanan jiranii bakka sandaayini bakka tanan jiranii ammas icciitti teenya baasnu maaliif akkuma isin jettanitti usneetuma yeruma waan akkasii hordoftotaa fi daawwattoota keenya inshallah arra ani qalbiinuma gammadu jettiin beeku garuu rabbumaa beeka magaalaa tana qofaa keessaa miti baharfaanis cinaan tokko baarama baadiyyaa jira asin jiran seenaa sanaa magaalaa tana seenaa xarafa magaalaa tanaa jechuu kiyya cinaan isaanii achi jiranii diinee bahaarii ijoolleen takka achi jirti gamanas ni jiranii maaliif gaara jirraa jedhanii viidiyoo takka dhaadhatanii waraabanii turanii gaara sanis Kadirniin beekaa jee fuudhee achi geessee jechuu kiyya Kadir baarfa inshallah garuu nagumaan qalbiin isin gammaddu balloo obboleessa kiyya inshallah ni mul'ata mana isaa ni deebisanii ilmaan isaa keessa ni deebisanii jetin abdii qaba maaliif namooti hin toltu har'a balloon ala jiraate dhufanii mana isaanii keessa mana owwaa keessa taa'uun namooti hin toltu maaliif balloon gaafa akkasitti rakkoosan nu cinaa dhaabbatee nama kana qalbiinu naman teessu garaanu naman taa'u maaliif har'a balloon rakkoo tana keessa jiraate namni mana keessa deebee taa'uun tun hin taatu akkasii akkuma isin nun jettan icciteessan hin baasina viidiyoo waraabuu dhiistanii baharillee dhugaa dubbachuuf viidiyoo takka waraabinaan jee akkasitinillee waraabuutti hin jiru sila isaan faa waraabuu qabaa maaliif gaara keessa jiranii waraabinaan jee anis waraabuun hin dhiise ammas hordoftoota kee waan har'a waraabeef sababa giyaan qaba hordoftoota kabajamtoota kiyya qaqqaaliiwwan warra na yaaddanii waatsaappiin sagalee naa qabu jirtanii sagalee san deebisuullee hin dandeenye maaliif waan hin dhiiseef tokko deebiseetiin jira waan hin dhiiseef waliigala asirratti ol baheetan isin ibsa gammachuu teessan gammachuu tiyya akka gammaddan nin beeka arraan tana hedduu sagalee naa kaa'u jirtan baharoo fatiyaa atiyoo balloon mul'ate moo maaliif ustanii jechuu jirtan balloon silaa mul'ate duraan dursoo isiniif mul'isnaa balloo maaliif yaadu jirtan nu daranii isin yaadu jiranii isiniitu yaadu jira isiniitu cinqamu jira duraan dursoo isiniif mul'isnaa balloon hin mul'anne garuu inshallah bismillah yeroo gabaabduu keessa balloon ni mul'ata du'aa keessan nun dagatina du'aa hin teessan waan
hedduu hojjechuu jirti. Inshaallah du'aayin nama hedduu keessa ka abbaa qaybalamu rabbumaa beeka. Garuu isin hundi bakkuma jirtan du'aayin nu godha. Inshaallah balloo abbaa miskiinaati. Isaan abbaa beeraa jaani. Abbaa beeraallee miti balloon. Balloon dhalaaf dhaabbate. Dhalaaf dhaabbachuunsa arras borus hin qaanfachiistu. Mataa gadi hin qabu. Maaliif dhalaan jechuun haadha isaatii, obboleettii isaatii, ilmaan isaatii, haadha mana isaatii. Namni dhalaa kabajee dura akkasitti dhalaa jabeessuun waan itti dhaamame jechuudha. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dhaamanii jiran. Dhalaan amaanaadha. Sanumaaf isaan kana qoosaa godhanii sahaba beeraa, maara mudiira beeraa, maarree beeraa jedhanii garuu balloon dhalaaf qofaan dhugaa dhalaa dorrifamtu hin danda'u balloon dhugaa dubbachuuf. Dhalaa qofaa miti ammas. Dhalaa qofaa miti. Nama dhiiras karoorrifamee caljee hin qabu balloon. Bakkuma hundaan dhaabbatan rakkate hundaan dhaabbatan. Sila ani har'aan tana balloon akka nama hunda bira dhaabbatutti namuu sagalee ta'uufii jira. Agartanii jirtan isinis waa hedduu deemu jira. Garuu inshaallah balloo abbaa miskiinaa rabbiin mana isaatti haa deebisu jaa. Du'aa godhaa ilmaan isaa keessa rabbiin haa deebisu. Balloon obboleessan keenya qaaliidha. Inshaallah deebi'ee gammachuun akka isiniif dhufu abdiin qaba. Ani waan hin joon beeku garuu silaa viidiyoolee maruun barbaanne yaada keessanitu as na baase yaadda'u jirtanii hedduu keessaan dhuftanii naga gaafachuu jirtanii kuna walii galaan deebisaa isiniif deebisaa jeetin as bahee inshaallah du'aa keessan jabaadhaa waa hundaafuu gammachuun waliin dhufnaa jeetin abdii qaba. Daawwattoota kiyya qaqqaalee warreen yaadaan du'aadhaan na cinaa dhaabbachuu jirtan hundi keessan nu cinaa dhaabbachuu jirtanii galatooma ulfaaddaa rabbi umrii sinaa dheeressu nama hedduu obboleeyyan kiyya qaqqaalii hordoftoota kiyya qaqqaalii keessaan na dubbisuu jirtanii nu jajjabeessuu jirtanii inshaallah biiznillah nutis nam hundinuu taa'utti hin jiru namuu barbaada balloo jira magaalaan hundi hidhamtee bahar ijoollee kaayete ijoolleen hundi bakka hunda facaatee eeguu jirti jaratti kana qabuuf jechuudha jaratti jabaattiin dila kana jabaattee leenjiina dhugaadha waan isaan jabeessee jira isaanuma hunda eeguu jiranii anis hangan danda'u manallee taa'us bilbilaan achitti asii bilbilee hunda hubachuutti jira inshaallah biiznillah viidiyootti aanu rabbiin ka gammachuu haa godhu jaa du'aa godha nutis akkasuma jennee du'aa jirra ani manallee taa'u ilmaan keessallee taa'u bilbilaallee qubaan qabaa du'aan illee isaan ciraan jira maaliif hedduu cinqamnee an dhugaa dubbachuuf rafutti illee jiru warra ala jiru wayyaa maaliif barbaada jira ani mana silaani gabbeen barbaadu fadhaa'u maaliif silaa gabbee barbaade naa wayya mana taa'ee yaaddawee cinqamee maal dhiiroo maal hin dhufani dhiiroo maal himuu deeman jeetin daqiiqaatiin bilbilaan hubachuu jira garuu inshaallah rabbiin nurra haa guutuu rabbiin gammachuudhaan balloollee nu dhageessisuu jechaati anillee du'aaidhaan asimaan jabaachaa isinillee du'aaidhaan faana dhaabbachuu jirtanii du'aa hedduu godhu jirtanii ammallee itti fufaa hordoftoota kiyya ijoollee keenya ijoollee hedduun galatoonfadha. Qabbana kana keessa ijoolleen cinaan ala bultee taanis faraqaan ka guyyaa oolu ka halkan ala buluu hedduu jira haa galatoomanii namni fi jechuun akkana namni fi hin goomu. Baga jiraatanii hundi isaanii baga jiraatanii asumarraa waan inni dubbachuu barbaade hordoftoota daawwattoota kiyya inshaallah rakkoon tanumarratti rabbiin gahee nu haa jiru yeroo hunda nu deddeebitee rabbiin gahee nu haa jiru inshaallah katti aanu kaballoo finnee gammachuudhaan waliin dhiyaannee isin gammachiisu rabbi haa godhu du'aa godhaa obboleeyyan kiyya hordoftoota keenya qaqqaalii du'aayin teessan wallahi hedduu nu fayyadii du'aa nu godha. Kanumaafin as bahee hedduu yaadda'u jirtanii yaada keessaniin asumaaniin anis bara yaadutti hin jira garuu viidiyoo maruu natti hin tolle baharis hin marinnaan jee isaanis maruutti hin jirani sanumaafu natti hin tolini garuu har'aan tana hedduu gaafii natti heddummaatee maal taatan isinis yaadda'u cinqamu jirtanii nu daran isinii cinqamu jiraa'u sanumaafi akka hin cinqamne qalbiin teessanis xiqqoo akka wayyootu jeetin ni jirra waa takka hin taane waa takka illee nun goone jalattiin alhamdulillah rabbil alamin ni jirra. Balluma barbaada qalbiin balloo yaadu jira barbaadu jira ani kamana keessa jiru yaa qalbiin barbaadu jira warra ala jira ittiin suufnee barbaaduma jiranii garuu inshaallah rabbiin walaafaa naa fidu waa takka illee balloollee nageen fayyaan mana isaa rabbi haa deebisuu jaa du'aa godhaa hordoftaaf daawwattoota kiyya
hanganumaan isinii ibsaa jeetii dhiifama nu godha badduu keenyaafillee dhiifama nu godha. Warra nu yaaddanii Fatiyaan maaliif keessaan gizeetti bilbilaniin kaaftullee warra naan jettan dhiifama. Hedduu sagaleen hedduudha. Saniifuu kamiin deebisee kamiin dhiisa. Sanumaafin malee waan biraatillee miti. Akkasii kunoo ni jirraan isiniin jaa. Inshaallah biznillah hanga viidiyoo gammachuudhaan isinii dhufnu du'aayiidhaan faana turaa isinillee du'aayin nuun irraanfatinaa. Biznillah hordoftaaf daawwattoota kiyyaa kunoo har'a hanganumaan isin jiwaas bahee hanga viidiyoo gammachuudhaan waliin nu deebisuu rabbiin. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.